amma tokko amma carraa nama arsii keessaa nama argatteetti rumta. Arsii garuu baay'ee nurraa fagaata. Xiqqoo ishee arsiin waan wallaggarraa fagaatuuf deemuu fedhu malee silaanii jiruma. Akka tabaate immoo gurraatiin na jalaa gubatee jira. Xiqqoo yoon isinitti gurraacha yookiin yoon isinitti dulloome jechuudha. La sirri ajaa'iba jirta wallah akka ajaa'ibaa jirta. Rakkoon qabu. Yaadi keenya osoo hin xumuriin addaan citee. Yoon dammara hin dammarama xiqqoo keessattu hubataadha natti fakkaata ijoollee komaandoo keessaa. Ijoollee komaandoo keessaa kan gadi fageessee yaaduu danda'usidha. Warreen kaan ammoo ilaaltee arrabaan farastiidha malee xiqqoo ishee walitti dhufeensa kanallee hin barbaadanii tokkummaallee faarsuu hin barbaadanii. Xiqqoo ishee situ irraa yaada bilchaataa qaba. Kanaaf sitti dammarama waan dammarame. Garuu hin taasisan hin qabu. Rakkoon qabu amma teemma ijoollee arsii shakkiidhaan sodaata rakkoon kee osoo amma arsime keessa namummaan tokko dhugaadhaan si jaalatee si janaa jane mungkin itti dammaramuu kee Allahu a'lam ni shakkite jechuudha maaliif duraan sirriitti arrabsitanii sirriitti wal qeexanii kana yaani keessin amantu si galee. Beektaa nuyi kan wal arrabsiniif abdii amma beektaa rakkootu jira. Ijoolleen dhaqanii bakka dullooman tokko miira keessa si galchanii gandallee si arrabsiisu galee ani ganda hundaa walitti arrabsuuf fedhii sin qabu narraa siin eegamu waan akkasii laakiin ijoollee tokko yoo ilaalte miira keessa si galchu galee. Amma yeroo waan tokko yaadi kee dubbattu alatti deebii hin qaban. Miseenjarii maan hanqinatti miseenjara kun abdee rakkoodha. Natti bilbilame isaa moo rakkoon si biradha naaf hin galle. Si bira malee namni sinatti hin bilbille. Tarii bilbilamuu danda'a. Ijji dullatti kun hin hubatu beektaa. Amma yaadi keenya duraatti yoo deebine waa'ee kiyar Bashir moo eenyu silaa mucichi maqaan naan galu bada. Mucaan ammaa aqimii isaatii ol deema akka aqimii isaatti osoo deemee gaariidha miilee. Namni cuuncaa qabu tokko dhaga'i namni cuuncaa qabu tokko namni irree qabu tokko namni makiinaa qabu tokko shamarran suuraa kanatti yoo nuyi illee jabeessu haasaa akkasitti hin dhiisu cuuncaa isaarraa maal gootaati? No namni tokko aqimii qabu kamma yeroo ilaaltu mucaan ofifuu marra huuqqataadha si galee ijoollee akkasii gidduutti ani akka mataa kiyyaatti baay'een morma ijoollee sana keessa. La. Akkasitti laazim namni furdachuu qaban akka dilbachuu qaban akka ijoollee jimmaa sanatti. No ijoolleen amma likkii ma jiru beektaa ijoollee morma lawwee maashaallah morma isaanii yoo ilaalte dhaaba isaanii yoo ilaalte maashaallah laakiin mucaan kun akka aqimii isaatti deemuu qaba jechuuf ani si galee jara morma sana keessa ani tokko uffadha maaliif jaalallaan kan jilbeenfachiise awwala dura addunyaa hunda jimma waan ta'eef jenna rakkoon qabu yaani shamarri jimmaa kutaa addunyaa Oromoo irra darbee warra Jarmanii fiyyuu qaaliidha siin jechuun barbaada laakiin amma akka kee kun sadii ammatee kee ammati cuuncaa qabdaa maashaallah mungkin makiinaa qabaachuu dandeessa jara kana bushachuu dandeessa amma mucaan ofii miskiinadha. Dubai, Sudan, Saudi Arabia. Ani kan ajaa'ibe. Ada wanta kana dhiira qofaa miti isinillee waan kana hinaafanii qabdan jechuun amma fakkeenyaaf makiyaari moojala caalaa dhugaa rabboo dubbanne meemaa goma sanuu taate namni kun suuqa akka Oromoo hojjikaa malee waan biraa miti. Ati koo kan hinaaftu nama sana mungkin yoo walitti konfidensii qabaatte mucaa sana wajjin abida waliin beeku ani mucaa sana wajjin waliin hin beeku laakiin waan hin dubbanne. Amma fakkeenya shamarri sini hinaafa dhiirri sini hinaafa. Nama kana waluun fuune suuqa daldala jira suura mucikee malee waan biraan fuune bara. Amma midhaan bakka beeksisaa jira amma isaaf gabayaa dalagaa isaati abbaa firqi suura mush Oromoo miti gana abbaa barbaadi suura kutan rakkoo miti bara. Waliin wajjin ka'anii osoo hin taane rakkoon namni beektaa waan isa madaalu walii yoo deeme wayyasii galee waan isa madaalu walii yoo deeme ijoolleen kun qaqqaalee taate inni ofiifuu keessa hin jiru yoo ilaalte mucaa sana ilaalte uffata keessa hin jiru uffatatu qofaa dhaabbata jechuudha mucaa sana yoo ilaalte kana. La. Jaalatanii wajji kaanii amma ijoolleen dhugaa irratti amma akkasitti
ati nama qaama furtee laali amma jala kiyar jala dhugaa rabbi dubban eenyu caa Wai link kali bareeduudha no dhaabaa wal dhabne jettee atis cubbuun dubbadhe ijoolleen baay'ee bareedu dhugaa rabbii haqiiqatan saraha anne dhugama jiruun dubbadhe. Takkatti achi keessa ta'e sageettu hin jirtu dhugaa rabbi. Takkatti jala ta'e sageettu hin jirtu daaraan bal'aa baasanii dhugaa si fakkate. Akka tokkummaa Oromootti osoo deemnu atillee gandummaa fiddee jirta. Anoo gandummaa daawwan gandummaa jenna okay. Haqiiqaan deemna okay. Fakkeeta sageettu hin jirtu qabaraata amma situuyyuu bakka isaan geenya dhaabate oguu jettu ilma dhiiratti shamara saniin mee tamtamiyyuu tabareetu tamimee achi keessa taa'an jira. Namni tokko bari kun mucaanoo fi furrakkataadha. Duubaay namni Saawudii keessatti of hin jijjiiru. Saawudii dhagalee gara Duubaay deemu. Anamma of ga'ee of ta'een Saawudii dhagala abadan biyya biraatti hin darbu ga'e. Garuu namni ofii furrakkataa surree tokko qayyarachuu hin dandeenye. Shamara morma lawwee gidduu dhaabbatee yeroo argamu nutti sunti dhaga'ama. Shamara keenyadha. Nuyi gandummaan feenu itti yoo haayermani garuu mucaan sunii xiqqoo ishee haqime isaa malee deemee siin jechuuf ammallee rakkoon qabaata hammanna kakkee kun shanan suuraa taate tarii baajaaji qabaachuu dandeessu. Amma anza fakkeenya amma dhugaa rabbi siin jedha yaani shaalallee beekumti amma waan si gorsu yeroo kamiyyuu shamarri kamiyyuu dhiira gadi beekta. Oma fedhe illee ta'u. Ta'uu qabu. Laala shamarran dhiiraa gadi jechuu hin dandeenyu. Amma mirgi dimookiraasiidha. Walqixxummaan kan fide bari qoshee uummanni keenya miidhu malee biyyaaf tolu dhiisu malee eenyu maqaan isaa malaataan suni mootummaan pirezidaantii Itoophiyaa kan ture. Mallas mirga keenya kan eegsise mallas jedhee. Kanaaf iyyuu shamarri dhiiraa gadi jedhamu hin jiru hafee jira. Walqixxummaatiin deemama haa ta'u malee awwala duraa kan jaalalaan addunyaa boojii dhiira jilbeenfachiise eenyudha dhalattuu mucaa sigmooti jimmaan keessaa jechuudha. Kanaaf noo maata ijoolleen jimmaa ijoolleen kun jaalalaan mucaa booji'anii hammateessa kam akka dhiisu illee wallaalee gidduu mahaa jedhee suuraa ka'e jechuudha. Rakkoon qabu kun haa ta'u baga kaanii laakiin immoo xiqqoo ishee nutti dhaga'ama siin jechuu barbaanne mormii keenya yoo dabarfanne maaliif mormitu maalidha jenna yoo immoo dhugaatiin deemne namni tokko amma fakkeenya anaan waan tokko narraa jibbaa obboleetti kiyya yoo jaallatte an sinniisu nagar mucaan kun kuulloo jedhee saba guddaa saba bal'aa saba ulamaa meeqa irraa dhalate xiqqeessaa akkamitti shamarra jimmaa bareedduu gidduu dhaabbatee suuraa ka'a. Yoo dhugaa dubbanne mee micammaan guyyaa takka gandan takkama kutaa jimmaa irraa sadii dubbadhu. Minzemaa viidiyoo isaa tarii feesbuuk isaa gubatee yoo ta'e malee hedduu argaan ture. Kiyar Bashir takka waan tola hin dalagne shurxaan qabee biyya isa buuse gaafa kanatti jiru sana argee garaanne nyaate beektaa garuu shurxaan Saawudii eenyuuf gara jabeessaa eenyuuf gara laafuun ishee galee fuudhee mucaa biyya buuse. Mucaan ofii Finfinnee ture. Pirezidaantii Muhammad cinaatti argeera. Mucaan kun ammoo fiif deemee Dubaay naqe ijoolleen qaqqaaliin akkasii mucaa yatiima kanaa gidduutti suura ka'anii argamuun nuyi nu qaanfachiise mataa nu cabse nuyi hin barbaanne. Abboon guyyaa qaanfachiis wallaahi billaahi yatiimaa miti abbaa fedhe caalaa jara san cinaa aslan jarri sun uummanni daaraa jiru bas isa cinaan deemuu bara. Atama yoo kiyar irraa hajaa qabaatti malee yoo kiyar irraa hajaa qabaatti malee. Mucaa sana walitti dhufeenya isaa warra kaabata isa mucaa sana feesbuuk irratti hin beekamu malee abbadan salaamataa irratti qara'ee hin beeku. Amma shamarrummaan achi keessaa isa geettuun dubbaan jettamee amma jarru bitaa hookatte. Carraa isa wajji suuraa qabu argataniif ashfiigan. Mucaa sana miti mabuubaa ilaalime mabuubaan jaalalaan kan boojite bareedinaan addunyaa irratti kan beekame bareedu. Ijoollee sanaaf ijoolleen immoo mee ilaalimee hidhannaa isaanii dhaaba isaanii uffanna isaanii shamarra akkana toltu jirti yaadda amma yoo warra liivii kanarra bahu yoo ilaalte ijoollee danuu argina laakiin bareedina rabbitu nama uumanuu bareedinaan nama qeequun barbaadu laakiin ijoolleen sun hedduu qaaliidha unuuf akka addunyaatti qaaliidha malee kayaariif waan ta'anii Atama fakkiin dhagaa amma achi keessaa Kiyar mo kiyar jettu sila caammaa quxurii isaa laalee deemuu qabu mucaan sun eegalee caammaa quxurii isaa malee dhaabbatee mucaan jarruuyyuu agartee carraa isa wajji suuraa ka'uyyuu argatuun baay'ee anaayyuu na ajaa'ibe sababa inni suuqa qabu wajji kaan malee sila mucaan dhugaa rabbi gaariidhaa bara si galee.
وانا كسي اتم كتاب كسي كيسا لازم دوبرتي توكو يو cuunsaa qabaate yoo irree qabaate yoo qabeenya qabaate yoo beekumsa barumsa qabaate qofaadha sii galee Facebook irratti amma yeroo baay'ee hayyuu keenyaa jedhu mucaa sana ijoollee baay'een ana hayyummaa isaa hin beeku namni viidiyoo waraabu kamiyyuu hayyuudha yoo ta'e hundi keenya yoo hayyuudha viidiyoo waraabna sii galee laakiin haa ta'u malee mucaan kuni ofifoo maal qabu namni suuraa tokko wal bira dhaabbatee ka'uun sabboonummaatu walitti nama fidaayyuu ta'a ka'u rakkoon qabu garuu wanti jedhamaa jiramu immoo sabboonummaa ilaalle maqaan taane Oromummaan irraa ijoollee kana mee carana kennu mee amminni fakkeenya asirratti mee atama asirratti mee dhageeffadhu namnummaan deemee itti dhaqe isa moo jara barbaadee dhaqee suuraa wajjin ka'e moo isa barbaadee wajjin dhaqe isa kana hin beeku ani ijoolleen keenya qaaliidha isaaf waan ta'an mitiin jedhe malee ani eenyu akka dhaqee eenyu akka bira dhufe addan baafadhee hin beeku abadan. Akka jedhe ka amma fakkeenya ati amma haasaa akkanatu si gorsa namnummaan micaan sun bakka suuqaa jira bakka daldalaa jira waan san uffata san beeksisuuf si galee wajji suuraa ka'uu malafa malee waan si yaaddan kana mumkin manni akkas yaaddan kana yaadaniiti miti. Tasuma ilaalchuma akkanaatu iyyuu sammuu keessan keessa qabaachuun na ajaa'iba. Suuraa maan akkasaa wal biraa deebi'an feena nu yaam. Suuraa maan akkasaa wal biraa deebi'an feena malee waa biraa keessa akkasaan galanii feenu si galee. Namni dhaabaan adda taanu iyyuu nu Oromummaa walitti qabna. Oromummaaf waliin ka'an yoo jenne karaa Oromummaa yoo ta'e isaa wal qeebaluu dandeenya. Laakiin gama isa kaaniin ebelutu caalaa eenyutu caala yoo jenni 100% mucaan caammaa quxurisaa sun ilaalin deebi ijoolleen baay'ee malkiidhaanis amalaanis baay'ee ani ijoollee miidiyaa irratti beeku. Haasaa akkasii dhiise boqalaseef waan biraa taphanna xayyabatti as beekamu waan akkanaa haasoo galte namni hawwiin kiyaarii jaalattee dhabdee hin jaan sigalee amma kun abdi kiyan ni waan barbaade haasa'uu danda'a laakiin ani fati walii galaa deemna malee anna saada maatii nan taana ma godhatu miti galee amma ummata sammuu furrii waan isaanii kan barbaade deemte ittumayyuu hallayyaa si galcha malee siif waan si buusu hin qabu si galee jecha namaa achuma fudhannee ani fati waan irratti haasofnu tokko walii galaa deebiitti laachaa deemna. Anamma kiyaatti deebisi gaafachuu dhufe waan bashannanu waan nama kolfisiisu waan gargaraa sigalee waan daawwattoonni kan ittiin bohaaru malee maal goona caammaa quxurii xiqqaa dirate guddaa dirate wanti nama ga'e hin jiru beekta bakka waan akkasii ati haasofnu sirraa tolu beekta akka nama tokko tammatti waan akkasii illee dhiita jirta gantummaa dhiita jirta. Mucaan sanarraa waan ifu sitti hime sigalee mucaan sun amma asiif Itoophiyaa namni Saawudiitii galee biyya biraatti darbu aslan caammaa gongoo tokko nama bitachuu hin dandeenyedha 100% sigalee. Finfinnee nama siyaasatti biyya keessa taa'uu danda'u bara. Ijoolleen kun nama siyaasaa eegate gaariidha biyya ulamaarraa dhalatanii jechuuf hansiin jedhe malee isaan akka fedhii isaanii gochuu danda'u sigalee yaanni nama hundiyyuu walanta. Kala fidisa waan akkasii to'atu silaa ina osoo mas ta'e alhamdulillah kam ijoolleen Oromoo wal agartuu suuraa kaatii jee gammada malee haasaa akka haasla haasa'uyyuun qabu aslan. Kan nama jechuun sun maal jecha nama sakaan immoo keessaa nama lama sadii jaallachaa fo'achaa no jaallatan furrii wajjin jibban shittoo wajjin kan jedhu Oromummaa kan mammaakuu tokko jira an bifa sanaan deemsii galee malee waan intiniitii miti nuyi yaada wal jijjiirre malee rakkoon qabu ani akka kiyyatti garuu naaf hin liqimsamne sii galee naaf hin liqimsamne abada amma gaaffii biraatti darbu. Rakkoo qabda kalas rabbiin si hafu akkas taana nuti ganna ani amma fakkeenya yookiin hawwiin asitti heerumte jennee yaada akkasii sammuu kenna keessa qabna amma fakkeenya nu yeroo hedduu hawwiin natti heerumte si gaafa dhadheefa na shakkisiise beekta. Arsiin kutaa Oromooti si galee kan arsummaa yookiin immoo akka gandummaatti ganda keessan sana kan xiqqeessisu keessaa nama 5-6 hin caalu si galee malee arsiin Oromoodha seenaas qaba gootas qaba qabsaas qaba si galee garuu qabsaa sana gootummaa sana biyya keessan sana kan xiqqeessisu namatu jiraafaniyyuu xiqqoo ishee
yeroo hunda arsii jechaan ture kana dura arrabsee in shawwaan maaliif ijoolleen miira keessa nagalchan ijoolleen dulloonni tokko hayyeroon itti darbee ni jiru beektaa nama tokko akka rabbiitti faarsuu yookiin immoo kan namaa olitti of ilaalanii waa hedduu namaan jedhu jara sanaaf deebii kenni malee hawaasa keessan xiqqeessuufis